Nagaan waaqayyoo isiniif haa baay'atu barattootaa fi hordoftoota meetii chaanaal akkam jirtu nagaa keessanii nagaa kootti galata waaqayyoo isinis baga nagaa keessan taatanii egaa kunoo warra qabaadhe kana isiniif dhiyaadhee biddeeffaa tolchaan jira buna faadafisaan jira isa gaadduratti biyyatti hojjechaa turre sanarraa fagaannee irraafannee gaafatti deebinu xiqqooshii nama dhiba kanaafni gaafa galtanii dursa dafaati hojii shaakalaatiin jechuun barbaadetanii kunoon biddeen tolchuuf shaakaleen ture buna kaa'uuf shaakalee ture haa ta'u garuu biddeen illee xiqqooshii harka hiikkachuun dadhabe itti qicuu bukoo sirriitti itti qicuuni xiqqooshii akka duraa sanatti tolchuun namatti ulfaata jalqabaaf jechuudha garuu adeemsa keessa immoo akka duraatti deemee tolchuu dandeenya jechuudha. Kana ture egaa biddeenni keessa egaa argataniitu akka inni fakkaatu buna immoo kun akka kanatti ni egaa akaa'aa jira la achi gaafa lala waan salphaa fakkaata akkana gochuun kunila garuu namaan abboomma waan namarraati kasarratti kennamu nama jalaa fakkaata jechuudha. Kanaaf ogummaa nama gaafata waan hundumtuu kanaaf gizee galtaan dafaate hojii biyya keessanii shashaakalaayi maal beeka waan jedhina gaafa bira geessan xiqqoo bitaa namatti gala jechuudha. Kana fakkaata ka buna kanallee ammoo mana kaa'uuf itumuu biratti malee ergasii immoo biraan aariyan jechuudha. Garuu immoo akka vaayirasii giraanumaan balleessine jechuudha kaasaay seeruma nana kaawwadhee sochoosuun na dhibullee jessiniin jedha. Kana fakkaata gamee guyyaa biraan immoo xumuraa isaadhumatti amma sadaffaatatti jechuudha. Daffisee nu baasaa qophaa'atii na eegaayi isiniin jechuutiin barbaada. Egaa raafanuma gabadde isiniif dhiyaadhe nagaa keessan ta'a turtiif yeroo gaarii qabaadhaa egaa meetii chaanaal immoo egaa osoo tolle sabiskiraayib gochuudhaan na hordofaa viidiyoo kana jaalachuu keessan immoo laayik gochuudhaan dhabukkee dhaabadhaa yaada qabdanis koomentii na barreessuu dandeessu. Kana fakkaata ka ijoollee guyyaa jalqabaatii fi akkatti bunas daffisee biddeenis tolchee isiniin jechuun barbaada. Kana fakkaata ka nagaa keessan ta'a turtiif yeroo gaarii qabaadhaa galatooma. Madda burqaana gaakoo ulfaatu gooftaa koo waaqayyoo koo madda burqaana gaakoo ulfaatu gooftaa koo waaqayyoo koo madda burqaana gaakoo ulfaatu gooftaa koo waaqayyoo koo madda burqaana gaakoo ulfaatu gooftaa 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 koo. Paulus Silaasi ho garal kan walakka manada keessatti waaqa waaqessanii idaa saba hundaa ho gooftaas toofure nagaa kan deebisu si malee eenyure. Paulus Silaasi ho garal kan walakka manada keessatti waaqa waaqessanii idaa saba hundaa ho gooftaas toofure nagaa kan deebisu si malee eenyure. Ani beeku gooftaa si malee kan lubbuu koo waadanaaf galee. Ani beeku gooftaa si malee kan lubbuu koo waadanaaf galee. Ani beeku gooftaa si malee kan lubbuu koo waadanaaf galee. Ani beeku gooftaa si malee kan lubbuu koo waadanaaf galee. Ani beeku gooftaa si malee kan lubbuu koo waadanaaf galee. Ani beeku gooftaa si malee kan lubbuu koo waadanaaf galee. Ani beeku gooftaa si malee kan lubbuu koo waadanaaf galee. Alaazar du'eetu guyyaa furru buleedha foolirree fasaatis baay'ee ajaaheera. Maartaaf Maariyaamii soo abdii kutaatanii waan godhan dhaabanii hin boo'u taa'anii. Alaazar du'eetu guyyaa furru buleedha foolirree fasaatis baay'ee ajaaheera.
Marta Mariami so abdi kutatani waan godhan dhaabanii hin boo'utaani gooftaan garuu gaddisaa dhaqee imimmaan isaanii si jarraaqe gooftaan garuu gaddisaa dhaqee imimmaan isaanii